أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تفسير قرآن سورة النساء. سورة النساء لكم سدير رجلانسيا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وإن خفتم يا أولياء اليتامى isiyyoo sodaattan lubbawwan keessanirraa yaa warra yataamaa harkaa qabu jechuudha allaa tuqsituu haqa dalaguu dhabuu yoo sodaattan filyataamaa ilmaan abbaan qabne keessatti yeroo dubarran tana ta abbaan qabne tana fuune maharii akka dubartii birootii kenninutti hin kenninuufi jechuu yoo isin keessa ka jiraatu taate maaliif jennaan isintu waan teenya taateef duraanuu numaatu guddisee yataamaa gartee aanaan isii fuudhuu danda'u isii guddise baana warroonni sun yoo dubartoota yataamaadhaa san fuudhuu feetan jaan rabbiin yoo fuudhuu feetanii maharii hin kenninuufi akka dubartoota taawwanii kenninutti jechuun isin keessa jiraate fatrukuhunna isii dhiisaatii fankihu fuudha maal maa taaba lakum nama isinii halaal ta'e min annisaa'i dubartootarraa ta isinii halaal taate fuudha ta jaarsa hin qabne fuudha ta qaadhimaa hin qabne fuudha ta nikaa namaa keessa hin jirre fuudha ta aanaa teeysan aanaa gartee fuudhuun dhoowwaadhaa jira dhoowwaadhaa ta aanaa teessan gartee hin ta'in fuudha jechuudha aanaa fuudhuun dhoowwaadhaa san jechuudha kan ta'in masnaa lama fuudha wasulaasa sadi fuudha warubaaca afur fuudha jee walaa taziiduu calaa arbiciin afurirra hin dabalinaadha afurii ol haraami jechuudha yoo takka jalaa gadhiisanii ta biroo dabaluu fa'a taate malee afran irratti gartee shaneessitu dabaluu isaan irratti dhoowwaadha awma malakat aymaanukum yookaa gabarran naam فإن خفتم يو صداتن ألا تعدلوا قد لقوا أبو فواحدة تكت مفوراجا فإن خفتم يو صداتن وقيل يوكا علمتم يو بيتا ألا تعدلوا قد لقوا أبو بين الأزواج الأربع أو ما دونها dubartii lama yoo fuune bulchuu hin dandeenyu sadi yoo fuune hin dandeenyu afur yoo fuune hin dandeenyu yoo isin keessa jiraate walitti guurtanii hin dilaawinaadha takkitti maqabdan san irratti gaggabaadha jechuudha yoo dadhabbiin ka sodaatamu taate sodaatuun isaanii haqa dalaguu dhabuu sodaatuun isaanii yoo argame ufirraa dhiistuu waajiba isaaniiti fuudhuun gaafsan heddummeeysuun isaan irratti haraami jechuudha namni jaartii lama qabu ka gama takkaa isiidhaa maqe guyyaa qiyaamaadhaa haala cinaachi isaa dabaa ta'een kaafamaa jedhe rasuulu alayhi salaatu wassalaam kanaaf waa hunda keessatti wal qixxeessu dirqama ta'a Usmaan binu Affaan gaafa taraa intala takkaa jechuudha mana intala taanii keessatti waddaatu hatta wudu'a jechuudha wudu'a yaraa min haqqihaa wudu'a bishaanii hatta jechuudha akkas ture haqa dalaguun uffata keeysatti dubbata keeysatti nyaata keeysatti
وهند كيست دركم إسانيتا طيب ciisa keeysatti yoo takka irra jaalachiiftellee isii hedduu isan jaalachiisin san miidhuu hin qabu waan isiin isan jaalachiisiniif jecha miidhuu hin qabu jechuu isaa ta'uu baattu gadhiisa gadin dhiisu joo ammoo haqa guutee waliin jiraachuu qaba isii xixxaadhaan maletti طيب تعدد الزوجات يخالف المودة والرحمة وسكون النفس إلى المرأة وهي أركان سعادة الحياة الزوجية فلا ينبغي لمسلم أن يقدم عليه إلا أن يقدم عليه إلا لضرورة مع الثقة بما أوجبه الله تعالى من العدد وليس وراء ذلك إلا ظلم المرء لنفسه وامرأته وولده وأمته namni tokko dandeetti malee yoo kacayuu taate ufillee miidha intalallee miidha ilmaan dhalattullee miidha kanaaf miidhaan aalama kana hunda akkan argamneef jecha irraa fagaatutu gaafsan dirqama lubbuu isaa ta'a jechuu طيب sababa gartee hiyyumaa yookaa dadhabbii namticharraa argameetiif jecha hinaaffiin isaanii daran jabaata hinaaffiin kun deemee gama wal ajjeesuufatti geeysa gama ilmoo abbarraa murutti geeysa fasaanni guddaan usraa keessatti argama jedhu deemee gama hannaatitti geessu illee ni jira وربما جرى ذلك إلى السرقة والزنا والكذب حنتي فاجيسا يوكا زنا فأتي جيسا وان جارسي تدبي جروف جيتشا كرابرا وبات كجبت جيسا أجيتشا جيسا فساد قدة ترى أرجما يجو كان أفجيتشا دندتي مرتيسا رايتشو روان كان كيست طيب faayidaan ammoo dandeettii waa hunda qabeenyi murteeysaadha firaashni murteeysaadha dandeettii firaasha walqixxummaa dalaguu danda'uunis murteeysa qabeenyi wal lafa jiru kanaan nama walqixxummaa dalagu ta'uu danda'uu qabda jechuudha yoo intalli takka si hinjifatte ana malee gara tokko gartee waan dabarsin qabeenya anaatu gartee kontirool godha yoo jette ufii guyyarraa kuma yoo fudhatte intalataan dhibba baasiif yoo jette hin dandeenye jechuu gaaf kana miidhaa dhufa jechuudha tayyib faayidaan silaa dubartii heddummeeysuu barbaachisuuf maali yoo ka jedhamu taate tokkoffaa أن يتزوج الرجل امرأة عاقرة انت لما شينا فودوت ملا نمتجي وهو يود أن يكون له ولد ilmu argachuu barbaada sababa kanaaf gartee fuudhuun ni mala lammeessituun an takbara almar'atu wa tabluga sinna alya'as intalli guddoomtee gurbaan bikkuma isaa dardarummaa isaatitti yoo hafe yookaa gaaf duraa guddoo fuudhe yookaa waluma qixa ta'anii inni dulloomsee namni gariin dafeen dulloomu boodaaf jechu gaaf kanas inni ganaa jireenya barbaada ammallee taphan quufne ganaadha isin maca salaam taate gaaf kanas fuuti isa jamsise jechuudha sadeessituun an yara arrajulu أن امرأة واحدة لا تكفيه إن تلت كان نجيس جاء يا دور أبجتة فور نساني أرقم نما أو آت يجتو نما أو جارتين تكسنجيني كأكنا ما جارتين كم نتيرارو أمونو مكابو إسانجيس تكتين
isaabarra gartee oo'aadha jechuudha sababa saniif gama fuudhatti hajamee gaafuma isiin hayitii gartee itti dhufte fa'a yookaan balaa guddaa seena zabannummaan hanga saniitutti guddatee jechuudha sababa saniif fuudhu afreessituun dubartii keeysatti heddumminni argamu an taksura nisaa'u fil umma kasratan faahisha dubartiin heddummaatuudha ummata keessatti heddummina akkaan fokkataa ta'e heddummina fokkataa ta'e kana karaa ittiin gabaabsan mala godhuudhaaf akka zinaan hin heddummaanne jechuu akka zinaan hin heddummaanne ganda kana keessa fakkeenyaaf dhiirti 30 yoo jiraatte dubartiin 60 taate yoo jiraatte dhiirti 30 dubartii 30 hogguu irraa fuute meeqatu lafaafa 30 lafaafa jechuudha 30 tun akkanumatti eeysee gartee gaasirik bichaan akka hin gubanne akka zinaa yookaan hin facaasne akka jireenyi isiin hammaanne je'anii haala kanaan shari'aan yaadanii jechuudha akka faahishaan hin heddummaanneef haala kana dalaguu fuudha argamsiisu jechuudha bifa akkanaatiin fuudhuun namarra argama طيب وهكذا sababni biraa ammas intalli intala qaalii namtichaa hin goone ta'u osoo hin gahin isa arreeysitu jechuu ta osoo arriin hin gahin arrii itti baaftu yoo taate ta osoo inni hin dulloomin lafa qabachiistu yoo taate jechuu osoo inni bikka kombortaan gahi yoo kombortaa uffiste maal godhan yoo ta biraa fuudhe ni qabbanoyti haala sirreeyfattee jechuudha jabduuf godhuudhaaf deemti garuu fuudhan tana keessatti takka bira ol dabranii yeroo lama gahan namni tokko waan jedhe kuntu bayna dhiibayni jedhe jidduu yayyii lameenittiin ta'e jedhe dubartii lamatti baan kuntu bayna dhiibayn yayyii lama jidduuttiin ta'e jedhe tun gamana na butatti tun gamana na butti mana kanas dhaquni mololaniin ati maan rakkatte isi malee nama naman seetu taan bira dhaqus ati isi malee ijaa gurran qabdu jettiin namtichi waan rahaa dhabe hiraar malee jechuu jidduu yayyii lameen ta'e jechuu yoo takkitti isaa hojii jiraate irra rahmata yoo ammoo lama bira ol dabree sadi kaga'u taate hadiis oromoo keessatti lama taatu ufirraa eegi sadi taatu ammoo olirraa eegi jedhan sadi taatu inni bashannane gaafa isiin sadi taate namni isa quba qabu hin jiru jaarrii ufumaa wal qota lama ta'anii takka dhukeetti kaasan ammallee lama ol taatee takka dhukeetti kaasti ammallee lama ol ta'anii takka dhukeetti kaasanii ufumaa walirra naannawan jechuudha gaaf sanatti raahaa gootaa rabaafattaa rakkina qabdu ati gaafa lama azaaba keeti illaa man rahima allah طيب namni jaartii takka namija takkaati jedhan gaafa isiin heydawitellee heydawe jedhan gaafa isiin dhaltellee dhale jedhan namni jaartii takka namija takkaati طيب ija takka irraa ija lama dabre ogguu jettee lama keessa ol seente nama yayyii garte hoolaa yayyii jidduu seente taate gullichaa yookaan sunsumni sadi hiitu gartee qaceellotti okkotee ofirra qaba jedhan distii yoo gullichaan sadi ta'e qaceellotti ofirra teessisuu danda'a afur goonaan ammoo okkotee cama malee osoo itti marqitu lafa dho'itiin sodaattu afur goonaan tole jechuu gullichaan yookaan sunsumni وهكذا النساء جان طيب
haalataan jireenya haalataan hirmaata bultiidhaa tokkollee ammoo wal dabruun qabu jechuudha yoo jarri kun hayyama godhan yoo har'a bikkana bira bultu ebaluun bira buli yoo jedhan sun hayyama isaanii ni danda'ama akka Aishaa hayyama gootee fi Sawdaan intalli Sawdaan gartee ummahaatul mu'miniin guyyaa kiyya kana Aishaadhaa kenni jetteen akkasi guyyaa ofii Aishaadhaa kennitee Aishaan guyyaa ufiitiif ka isii walii qabattee bashannantu ofirraa yoo akkasitti walii dabarsan sun rahmata rabbiiti amma ati wal dabarsuu hin qabdu jechuudha isaa yoo walii dabarsan ni danda'an jechuudha طيب وآتوا أو ما ملكت أيمانكم يوكا وامر قوان تيسنان أورفت فودا سني مالي قبر رنجتشورا بليسا يوفودو تتبدن قبر فودا جي قافا قبر جنوسان أما نتو قبر أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى قبر فودو سنيتو أدنى جتشان الرأس رياتا ذلك قبر فودو سنيتو أدنى الرأس رياتا مالي دتي الله تعولو جلتو دبوتي حقرا جلتو دبودتي سنتو كرا أسرياتا راجع ربين حقرا جلتو دبوتي سنتو أسرياتا الله تعولو الله تجورو حقرا جلتو دبودتي جيشو طيب دوبا نمني كان هون داود بما لا تو فعليه بالصوم فإنه له وجاء ها صومن بلس فودو تدبه قبر فودو تدبه فرمان براي سافنجرو صومن ملئ صومني كن كلا سايسات فرندي بافتشو ربي أيام ساينغوني صومنا نفقبني سوقبا soomni kunis sooman akka zamana kanaan nama gaditti gartee sooman kana osoo hin ta'in akkasin beeytan gaa saambusaa durin nyaatin nyaata xibsii durin nyaatin nyaata sharaaba durin dhugin dhugaa ani numaa wushaa waan ramadaana keessana jabaataa wuja ufuma maal dalage waan durin nyaatin nyaate jechu tayyib sun duba soomanaa miisa ooyisa malee soomana jechuun ka si laaffisu ta'uu qaba jechuudha ka shawaa si keessatti laaffisu waan adda addaa nyaattee of hin ooyistu wanni soomananiifu akka shawaa nama keessan laaffatuuf طيب وآتوا النساء دبرتوتاف كنا صدقاتهن مهروان سيدا نحلة ججان كنا هلتاتين وآتوا النساء دبرتوتا كنا صدقاتهن مهروان سيدا نحلة كنا هلتاتين نحلة من الله سبحانه كنا هلتاتين جتشون كنا رب الراتات اتبانا ربي تكني في كنا في جتشو مالي في سيم مهرين بابنة ما باستا ilmoon teessan lachuu faayidaan tamattuu akka qananiiti illeen kee qofaa mitiis illee ni qananiiti namuu ni qanani'a maaliif ammoo mahrii gartee dhiirti qofti kenna yoo jedhame hoo kun murtii rabbiin godhe jechuu tajaajila gartee dubartootaatiin gaafa awwala qaadhimaturraa kaasee dhiiratu ittiin dhaabbata jechuu الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم قافا قادمة ترى هريدان إيقال تيجو هريدان من فدتشو بربادة إيقا قويا سنباسو إيقالتي حقا ربي والإنسكاي حركما كي إيقاتيسين طيب kana hikma ajaabaa keessa jira yoo silaa maharii gama isiidhaa deebisee isiin maharii ka kennitee nama fuutu taate hiikkaaleen harka isii seenee
ka isiin si hiiktu taate waan silaa dhiirarra kaa'e kana isii harka yoo kaa'e maarii amma sii kennitee boodaaf deebisiin jechuu dandeeyse galgala kana sii kennitee boru ganama fidii jechuun mala maaliif ni jarjara waan ta'eef وهكذا هيك قال لي سلا حركة جراكا يدب سي كان جچو أما اللي دب رجعت جان وان الدعاء رني بججا أتيو أرتله يو كافر لولتي جلستا يو خاو خاتب باتا حسين نهيك تملي سنجت جلابات طيب سلا حركة جراكا يبلا بوايچو حيان نلاقم جرون نلاقمت كناف ربين mootummaa mallaqa harka dhiiraa kaa'ee mootummaa hiikkaadhaatis harka dhiiraa kaa'ee jechuudha amma gartee biyya mootummaan mallaqaa harka jaraatitti deebi'etti dubartiin nama jala buluu dhiistee jirti maaliif jennaan mootummaan mallaqaa harka jalatti deebi'e gabbaatee dalagattii shaantaan isii guutuudha shaantaa isaa hin eeggattu jechuudha boorsaa isaa hin eeggattu boorsaa ofii qabdi hoteela yoo seenan isatti agartee ofii wajji seenanii ofii namuu adda addaan kafalee deema طيب waan feete dalaydi boorsaa isii abdatti qaalii isa godhuu ni xiqqaata faallaa isatu isii qaalii godha jechuudha in qalabatil muwaaziin akkasuma hiikkaallee isitu firraa hiika yoo inni dabbare shaantaa fuuteetuma hularra keeysiifi yeroo gale inni isin qulfii duraanuu jalaa jirjiirte qulfii mana galeetuma qulfii isaatti rigaa edaa duruu qulfiin jalaa jirjiiramte manuu hin danda'u shaantaan hularra jira akkanatti hayaan uummata keenyaa bade kabeestaalii shaashaa shaantaa gannaa baaste jedhee fuudhee kuteen illee numa jira jedhanii maaliif jennaan wal hiraarsan hiraar irraa jechuun feestaalii qoshaashaa fuudhee ofirraa kute jedha na ariite jee wallee ganama walii gufataniin se'a hayaan akkana ta'e bikka ati achi waa kennuu dhiistee jarri boorsaa isaanii bananii sitti waa kennanitti ati hiirummaan sirraa fuudhamte jechuudha jaarsa kana rabbiin maqaa hedduu yaame sayyida jedheen wa'alfa yaa sayyida ala dalbaab bacal jedhee yaame wahada bacali zawji jedhee yaame maqaa hedduu kana rabbiin isaa godhuun isa kabaju sayyidummaa tana yoo inni gartee farkaa fuudhe akkam godharre sababa gartee isii beeytalmaal haadha gartee mallaqaa taasisee ofii gartee haadha daa'ima yoo of godhe isaatu farkaa fuudhe jechuudha yahudaan kana irratti gargaartee akka amma gartee keessa jirru kana dalaydi wa'aatu nisaa saduqaatihinna nixila maharowwan dubartootaa kenna nixilatan jechaan kennamtu haala taateen kennaa rabbii sii kenna jechuu isin tun fa'in xibna dubartoowwan kun yoo tolan lakum isiniif yoo tolan an shay'in dubartiidhaaf maarii kennaa je'eeti fa'in xibna ammoo dubartii yoo tolte lakum isinii kanaaf yaa jaarsole an shay'i wahii tokkorraa minhu wahiin sun maarirraa ka ta'e yoo gama lubbuutti isinii tola wahii maarirraa ta'e tokko fakuluu waan san nyaadhaa maarii ati kenniteef hooko foon teetu ciccittuudha bitadhu yoo jette mata warri kun ol qoncooratee kagadiriiraa ta'e barbaadadhu yoo jette ni dandeessi jechuu yoo tala sitti oolte xayyib eega maarii kennite booda jechuu kuni amma karaa ka ati maariin kennine ka isin kennitu hoo akka matachii arabaa kanafaa keessatti argamu isii dalagaa mahariillee isimaatu qopheeysaa kagama gartee abbatti erganillee isii qopheeysa jechuudha amma eenyu fuudhu jira isii fuudhu jira jechuudha akka waan inni kennetti mahariillee
isiitu irraa kenna garuu waan inni kenne fakkaata gabbarallee akka waan inni kennetti ol gabbaraame ummanni gabbara sanis gartee isiitu kafala garuu isaatu erga achi booda wali seenan jechuudha amma eenyu fuudhe isii fuudhe jechuudha inni heerume jechuudha inni heerume tokkootu beeyta gaaf tokko afaan hin beeku qaraatirraa eeysa badda jennaani sheeka inni heerume naan jee ni fuudhe jechuu isaati amma inni dogongorullee dubbiin akkas taatee jirta akkanumattu zabana kana jechuu hedduudha gartee nama fuudhu jiran jechuudha yeroo si fuudhan akka yeroo ati fuutee taati dubbiin hin taatu maaliif mallaqa ofiitiin si galchanii hogguu xiqqoo aadan bahi siin jallu darajaan qabdu jechuudha bahi biyya masrii kanatti akka gartee dubbii hofalaa godhatanii waan ummanni haasa'u Itoophiyaa irraa bittee fidde intala gurbaa fidatte bittee fidatte mana galfattee gama hojiidhaa biraa kutte mana ol keessa kireeffattii mibaqattuun tabiroota mana galtee mana teessu jira gaafatun hojiirraa galtu tanaa wal tasmaamma'anii tismiimii ajaa'ibaa ka macasiyaa kana sirerra waliin cicciisan jechuu gaafatun ulaa bantee galtu inte jaarsa kiyya moo jetteen jaarsi ka wayitu hin jiru wal taanee jira na jalaatti hin dubbatin jetteen mallaqa itti baasee fidee bar jette duuba mallaqa barbaadda doolara gabbaastee kash gootee hoo jetteen ayii gatii fidetti gurguruu hiyyaan na qocca'e jetteeti firraa kotte jaan duuba gatii fidetti gatii fideen itti gurguruu hiyyaan na qocca'e jette firraatti dhaabbatte jaan mirriqaatii illee argan duuba amrii kaxaraati jechuudha amriin deemu jiru hayaanni hiikaa wanni heddumaateef zinaan wanni heddumaateef kanarraa jechuudha dhiirti akka aadatti yoo achi mallaqa kenneef baasee fuudhe yoo eega mana galfatillee inni nama achi waa kennu taate gaafsan bultii ijaaramtuu taate gaafa abriin harka isii deddeebi'e khalaas jechuudha tokko gartee ka rifeensa dibatee si dura dabre yookaan filatee dura dabre yoo garte asuma deebitee duraanuu mallaqaan galchitee mi kana kuni gaararraa na fakkaate jetteetuma ka gaararraatti fakkaate yookaan buuqqataatti fakkaate kana gad darbitee ka leencatti fakkaate kaan ol galfatti jechuudha kuni musiibaa wani nama jalatti qabu mallaqa kana laala waan atechi kennitu kana wa illaa kana lubbuun isii feete bobbaati jechuudha jaarsu ittiin quuftu mallaqa ofiitiin bittee ka bitatte san waan mallaqaan fiddeef jecha yoo waa qalbii keessa yaa'an kun caaluun dhabu jettee ka biraa irrumaan jaalatte siddamar gootee jaalachuuf atu argama shari'aan beekani waswaasni keessa dhufnaan kan ofirraa darbite jechuudha ni jira haalli akkasii osoo jaarsa jala jiranu ka biraa jaalachuun kasiir heddu intalli takka kitaabu shaashaa keessatti namtichi isii fuudhee dardaraa miti manguddoo isiin dardara isiin qaccee tattaphachuu feete jaarsi mucayyoo nurraa gattaa ijaan isii yoo jettee gama utaalte taphachuu feeti inni kobliin dhufu eessaa dhufare rakko waliin madaaltu dubbiin kobliin nama dhufu malee dirqiman jechuun taatu dubbiin waan rakkoo taateef gaafa kaan laalteetuma ijoollee ufumaa kokkoblaa deemtu akka waan qirqirsanii garte dardarran kana agarte laaltee way nee jette duuba maaluma taate jennaan maaluma garte maaluma naasaba ta'e jette garte kana manguddicha akka ilmaan lukkuutti lafaa ka'u kana ka heerumeef ilmaan lukkuu
yeroo amma killee keessaa baatu akkamtaa lafaa kaati kukkufaan lafaa kaati bal kukkufaan lafaa kaati ana jaarsa gartee haadhaati mazanii ka'u kibbii maree lafaa ol ka'u maalumatu namu deette duuba dubbii san dhagee ogguma san gadhiisa birraa maal godha gaa jiraachuu hin danda'amu jaartiin dullachaa hedduu rakkina qabdi jaartiin dullacha hedduu azabdi jiraattus zinaadhaa fi waan adda addaa keessa seenaadhaa sun dhabamus jaarsa hiraassaatuma hojii jiraatte jechuudha san maaltu fide wal madaaluu dhabuutu dubbii san fide jechuudha madaalli waa hunda keessatti barbaachisa madaalli waa hunda keessatti barbaachisa namni hanga ofii hin beekne ala walii lallabuu jedhan hanga ofii beeku ala walii lallabuu jedhan namni hanga ofii beeku ala walii lallabuu طيب فكلوه وان سنيات دغافسن هنيئا جتان اي حلالا حلال هالتين مريئا جتان اي طيبا غاري هالتين هنيئا حلال هالتين كچبون قبل جچورا مريئا طيبا غاري هالتين كايتين قبل اخرا كيست اللي جچو ماري سيدا yoo isin hayyama goote malee itti dhiyaachuun haraamii jechuudha agarsiisa isin hayyama sii gootu ammoo waa takka rakkoon takka illee hin jirtu jechuudha agartee rabbiin nuuf dubbataa jechuudha ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم فيها التي جعل الله لكم قياما ولا تؤتوا هنكننا السفهاء غوولة كننا غوولة كديراتي كدبرتيتي اتن كننا قداتي تكاتي غوات كننا مال اتن كننا جربين أموالكم هروان تيسن نما يوسوك اتتليستي ديمتي waan dhaagatitti tirfii fiduu dhiisi gurguree gartee suuqa fixee si eegu waan ati bira teettu bar charachareetiin fixee kasiinjoo achi booda nama akkasii waa ittiin kennin jedhe walaa tuutu sufahaa warra horii tirfeeysuun beeyne jechuu gabaabdutti warra waan naa'uu nyaatu amwaalakum horoowwan keeysan allatii horiin sanuu jacala allaahu allahan ka godhe subxaanahu watacaalaa lakum isiniif qiyaaman jechaan حياة ومعيشة قياما دابي جرو كيسني قياما دابي جرو كيسني يجو وان جرو تيسن كيسة اتنقى دابتن دابي جرو كيسني كربين قد ديناقين تو وان جرو تيسن كيسة اتنقى دابتن نمني ميلا مالين ديم ديناقين مالي بباني والكاني قد تاون دندان يوغاب تكون نياتين تيسو مالي واتك طيب دوبا هوريتنا قواتي كنتنوف جلان بليسنا جي إسراف الرب بك كان كيستنا من أوجنا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وبليان شيطان أتوري وإسراف ورو وارزقوهم قواتي كناف كنا قواتي كناف كنا لا horoowwan keeysanirraa bimacnaa axiimuu jechuu isaan kana razaqaa jechuun isaani kennaa yookaan nyaachisaa jechuu jara kana nyaachisa warzuquuhum waksuum ammallee isaan kana uffisa gowwaadha jettee namni gariin gowwaadha jedheetuma arraba irratti tuula waan arrabsituuf illee hin qabdu maaliif jennaan aqlii tana rabbiitu keessa kaaye malee inni ufii akkasuf hin goone kanaafuu uuma rabbiitiin hin arrabsituu jechuu nama tokkon arge gaaf tokkoani nima qotaa warri nima qochisiifataa numa haramaa ni dalagaa ni akaafa gaaf tokko dachiin sossoote awwadaayitti dachiin sossoonaan tuni tuwaa rabbii miti sun namuma jedhe tuni dalagaan tun dalagaa namaati jedhe silaa maal jechuu qaba dalagaa rabbii bika jechuu qabu rabbi waan akkanaan dalagu tana namumaa dalage jedhe
طيب لا لا أكلي warroota aqliin isaanii maraata illee osoo hin ta'in ka aqliin isaanii lash godhamtee uumamtee jira طيب warra akkanaa horii keessan ittiin kenninaa isaan illeen arrabsan haqa sirra jiru gartee warzuquum isaan kana nyaachisa fiihaa jechaa min amwaalihim horawwan isaaniitirraa harka keessan keessa jirtu yataamaa ta'us ummanni sun ummata biraa ta'us waksum isaan san uffisaa فيها وروان سنرى أوفيسا فيها بمعنى منها جتشورات وروان سن كيسا أوفيسا جاء في قوة جتني أربرة توليناتي كلان أوفينا شولي شلمتني قباستني كان كلمة درس قوتنين أوفينا هندينو قوة نمر قبض أرقاتشورا قبض شلما شولي قولي ربين أمو في قوة قولي أمون سندلق ربيت سنين الرب سماني جتشو دلق ربي سبحانه وتعالى طيب أكما قوات إسانيتس بكتاكا غرتي بوا وينو مقباف جتشو نمتجاتو جولي هندا غرتي وفرا إرغتي يوكا غندن جيراني قوان توكو قفتي غرتي غندت تفيف جاندوبا harree fe'achuudhaaf harreen jala gadhaabbachuu didde gowwichi magaaf duraa gartee arrabsu san kotu harree tana afaan qabi jee qabooyi gadhiisaa winiin umaa'u gaduun dhiisu bara yoo qabu hadiis oromoo keessatti gowwaa fi qalamni waan qabe gadiin dhiisu hin jenne gadiin dhiisu gurbaa gadhiisu jechuun ganaa fitnaadha duuba qad godhee qabeeti namticha harree ni fe'ate achi booda maal jedhe namni ufii hamaan qabu harreellee afaan namaa qabu jejaan akkasi namni ufii hamaan qabu harreellee afaan namaa qabu dubbii dhugaati dubbiin tubbee jechuun khabarri sun dhugaa ta'uu baatus amriin tun amrii dhugaati namni ufii hamaan qabu harreellee afaan namaa qabu collee namaatirraa gowwaa keetturra faayidaa sii qaba gowwaa keetturra faayidaa sii qaba katojjaasawaa ooltu babbareedaa gartee taajirran kana ka amata meeqa wal bira jirtu ijumaan ka wallaalatu wal bira dabartu mee laaliga gowwicha kee yoo har'a dhufe har'a wal barattanii wal bohaartan eessaa wali dhufe fagoo tayyib biyya arabaa keessa turre fakkeenyaaf tanallee keessa turre gurraacha kana tayyib biyya arabaa kana keessatti bifa gurraatti tanaan namni wal barbaade walirra salaammata manni Aljeeriyaa manni gurraachi kun oggunu argan adii keessa achi nolaalanii assalaamu alaykum jaan siin jaan kalloo tana wal yaamu jira sanii ijoolleen tee xixiqqoon tun nama gurraacha barbaadde masaajida keessa dhayxee salaamti waan nama ajaa'ibsiisu bara nama gurraacha barbaaddee dhayxee salaamti ummata adaatii kana keessa waan namni itti himeellee miti aqlima isaanii fixraa isaaniittu karaa san isaan qabe oromoon silaafuu jalaan baatu walaaloo tanas sumaalee dhabaabii salaam jarallee qabee fida anas qabeetti fida jechuudha nama gurraacha anas qabeetti harkisa jarallee qabees harkisa waan si ajaa'ibu duuba hangana wal barbaade duuba hangana kalloon wal barbaaddi maalayyaa kaafaa waliin beeyne hangana kalloo wal barbaada duuba namni ufii hamaan qabu harreellee afaan namaa qabu jechuun akka kana taate warzuquuhum waqsuuhum fiihaa وقولوا لهم قولا معروفا وقولوا جرى أيها الأولياء يا قرتي وليوت وروت أنا دبرتوتا ما أنا قرتي يتامادا لهم جتا يتاما تنانجا قوولين أنس جاء يوا جتا يوا دبتا قولا جتا معروفا جتا جالل ربي تنبيكماتي قولا معروفا جتا جالل ربي تنبيكماتي يجو جتا ربي سجالته كان من آرسنه كان من دلسيسنه طيب جتا بريدا جاني جتشو ولما قالت قوات أنيفي
إن تدربنا يجو وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح وابتلوا يجان قرماتا سنسيسا يوكا قرادا يجو اليتامى ilmaan abbaan qabne isu warroonni yataamaa tajaajiltan yataamaa tana qormaata qoradhaa yookaa'u hangam takkatti wanni isaan qoratan maali aqlii isaaniiti sanfatanan san qormaatanii hangamitti jennaan hattaa idaa balaguu hamma yeroo gahaniititti annikaaha fuudha jechu hamma yeroo gayaniititti hattaa hamma idaa yeroo balaguu gayaniititti annikaaha jechaan bikka fuudhaa jechu bikki fuudhaa bikka tama mata 15 gahuudha ballaguudha yeroo isaan achi gayan uf beekanii gaa bultii horachuu danda'anii qabeenya isaaniitti kennan yoo ammas gowwummaan ka irraan bayin taate qabeenya ittiin kennan yoo fuudhu safeesse gaattuma fuudhan فإن آنستم إسيو بيتا منهم جتشا يتامرا فإن آنستم بمعنى علمتم إسيو بيتا منهم يتاما كنرا رشدا جتشان هداية كاچيلو مال كيست في التصرفات ديناغي بيكو كيستي واجراقتو واتلفتو واتيفتو رشدا كاچيلو منا يو الرابيتا فادفعوا كنا إليهم كما إسانيت كنا أموالهم هروان إساني فادفعوا كنا إليهم كما إسانيت أموالهم هروان إساني قوتو اتكنا أما اللي رقرت اتكنو قبن مالف جيشو جولين قرين ظالمة horii keenya namtichi sun guutuun ittiin kennine jettee booda rakkina namarra geessuu fa'aatu mala kanaaf ragaratti itti kennan yoo isaan ballagan ja'a buluuqni kun waa meeqan argama jennaan bi'arbaacati ashiyaa waa afuriin argama ballaguun waa lama isnaani yashtariku fiihimaa arrijaalu wannisaa'u dhiiraa dubartiitu wajji qaba waa lama wasnaani waa lama ammoo yukhtassaani binnisaa'i dubartii qofaatu kophaa isii qaba amma lazaani yushtaraku فيهما الرجال والنساء يشترك فيهما الرجال والنساء كديرا دبرتي ولي قبض سن توكو السن عمري يرو 15 سنة غاي ديرتي دبرتي تي حكم ببلوغه بلغه جاني مرتين قدما شكي تكملت طيب ديرتي دبرتي چورا اكن دوبا وهو قول اكثر اهل العلم حديثا عبد الله المعمريتو كان رتي رغادا حال غرتي امتا ilma gartee amata 14 gaheen rasuulatti dhaqee jennaan lolaaf jecha gaafa gartee guyyaa duula uhudi rasuulli firraa deebise achi booda ammoo amata 15 gaafa inni gahe irra fidan ammas gaafsanni qeebale kalammeessituudha al-ihtilaamu maniyyiin namarra argamu dhiirarraayis dubartirraayis bishaan maniyyiidhaa sun yoo argame jechuudha ballaguun isaa murteeffamee jira osoo amata 15 hin gahinis amata 15 durattis yoo bishaan sun irraa argame ballaguun jaraa murteeffame طيب kalammeessituudha وأما الذي يختص بالنساء كدبرتين أنا ما قلت يفهموا هيدي أما اللي الحبل ألفا انت اللي تكيروا هيدويته أما تقول عشان درت اللي يو هيدويته هيدني رارفنان أما سقلفاتك هيدني رارف الجرا وأن يكون أكاكناني قبدون أكل فأوقات دفيت أرقم لفا بدارات أنا تكاشوني ترى أكما قدنا كيسة اللي جولين سوتا أولديمتو سوتا الراديمة ونسون طيب لفا أوقات أنا كيسة دفتيه هو الجدي إن اللي انت فيه تروفا أما سقلفات يوكاو كدا يوكاو دا تكبا بلج دي غافا هيدين تروفه بلغ دي جرما
yookaan yoo ulfooyte yoo amma sagalitti ka ulfooytu taate intalli takka fuudhanii yoo ka ulfa qabatu taate ulfa qabachuun isiidhaa ballaguu irratti daliila jechuudha. ulfa qabachuun isiidhaa qabachuu danda'uun ballaguu irratti daliila. طيب ولا تأكلوا هنياتنا هوري إساني كان إسرافا وبدارا هوري يتامان نياتنا حالك من جنان إسرافا حال كونكم مسرفين مجاوزين الحد الشرعي كوسان دبرتن هالتاتنين كوسان دبرتن هالتاتنين حال سنين نياتنا وسان دبرني نياتشم مال جيشورا horii yataamaa nyaachuun ni ta'a hin ta'u yoo waliin laaqatan yoo nyaachuu ni danda'an yeroo waliin laaqatan kanas ka yataamaa irraan guddisan walqixatti gartee ka isaaniitiin godhuu qaban jechuu wabidaaran وحالة كونكم بدارا أي مبادرين ومسرعين إلى إنفاقها أمس كجرجر تنالتها تنين هوريسا نياتشورت هوريسا يوكاو قلبو قد أتشورت كجرجر تنالتها تنين وبدارا كاريفة تنالتها تنين أن يكبروا مخافة كبرهم إسان قدتو صدار أفجتشا إسان قدتو صدار أفجتشا isaan isini guddatu sodaadhaaf jecha osoo ijoolleen tun nutti hin guddatin cafaqannee as qabnee achi qabnee balleeysina akka jettanii horii kana ittiin ariifanne jechuudha ayyakbaruu jechuun makaafata kibarihim isaan guddachuu sodaadhaaf jecha yookaan guddina isaanii sodaadhaaf jecha nutti guddatanii sodaadhaaf jecha ijoolleen tun nutti guddatti sodaadhaaf jecha osoo isin hin guddanne nyaatanii jalaan hin facaasina jechuudha waman kaana ganiyyan inni dureeysa ta'e ka horii yataamaadhaa kana tajaajilu falyastacfif haa tiifamu nyaachurraa horii kana nyaachurraa haa tiifamu dinagdee yataamaadhaa dalagee fi ooyiruu isaanii qotaa oolee kama ofii nyaata jechuudha maaliif ni qaba waan ta'eef ومن كان فقيرا كهيسته أمو كويرو يتاما دلغا أولي وان نياتون قبو فليأكل النها نياتو هوري يتاما راسن الرا بالمعروف أكا بيكاماتين جال الإسلام الناتين أكا بيكاماتين شريعة كيست أكا بيكاماتين وان غاندس نياتون وان بيسون التنجرات إرقودا نياتا بيساني جدو غليسا نياتا بيساني ها نياتو ججو yoo ummanni gartee biyya sanii nyaanni isaanii ogaalii ta'e irra guddaa ogaalii sana nyaatu akka guyyurraa horii yataamaatiin gartee tajaajilu jira jedhee akka re'een qalanne jechuudha sun aadaami wasanaa bahuudha je'ama sun akkanatti rabbiin adda qabe namni ammoo horii yataamaadhaa kana tajaajile galata guddaa argata kenniinsa irratti fa ashhiduu ja'a rabbiin ragaa godhaa caleem isaan kana irratti horii kana gartee yeroo kennitan fa ashhiduu ragaa godhaa calayhim calaa istilaamihim horii san isaanii kennu irratti jechuu calayhim horii itti kennu irratti jechuu yeroo itti kennitan ragaa godhaa fa ashhiduu ragaa godhaa calayhim horii san itti kennu irratti wakafaa billaahi xasiibaa wakafaa billaahi allah subxaanahu wa ta'aalaa gayaadha wakafaa billaahi wakafaa allahu jechuu باتين توكيدا يعني وكفى بالله وكفى الله الله انغا حسيبا كما الرغا توتي بمعنى محاسبا جچو ومجازيا جچو للمحسنين والمسيئين وكفى بالله الله انغا حسيبا كما الرغا توتي كما دلغا علمنا الرغا توتي غيا الرغا غلط ثاني غلط غلچافي ربي نبيك سبحانه وتعالى طيب أست رامنا ها كتاب التوحيد الرأي قال لجن الرأي قال لجن تتاني برا
ها 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 كتاب التوحيد قال الله جنة دبنة دبرسنة كتاب التوحيد الرأي قال الله جنة دبنة كتاب التوحيد ببلا كانت سنيقار سنة كان سلا غرغدا كان ببلا كان يجو تتكان سنيس رمتا غارو بكتكات باتن كبا كوني ترتيب بريدا كبا بكبانا كبا غرتني بنا كبا ها كده بامي masri cebiralleen jiru duuba murtiin isaa nama dhiba akkas ta'u bifa kanatu hin jirre moo kitaabumatu hin jirre kitaabni ni jira xixiqqaa kana jira على كل نميك كبام مركبان كان نميك كبام نميك كبام تكلم سادي أفور شاني جاه دوبا تتيكا مسان غورا دا هو تاغمال غورا ري أكيد غورا واجرتي سانمانا أوفنو أكا كتاباتي كانوا نمتولا أما غافا جري في الدوتي زماني ديرات أنك غافا جري في الدوتي مال جتن موني ريسنا ها تتيكا ما سنفونا أمرنا إيجا لدو برو تكوتا بتوي الإسلام كتابة تكوتو قدام بتوي خلاص إن شاء الله برو إيجا برو إيجا بيكي كتاب الرافوران بكتنا مالي انجرتو بنا غاندك كنا مالي إسلمتنا إسلمتنا مالي بيكي برا يو جراتيغا كتابان برا يو جرات لكن الرافور ni danda'ama naannoo biraatti maaltu jirallee miti achiin biraa kiristaana yoo rabbi qobbii boona jedhani khalaas namni akka isaa jaalachiise ta'uu danda'a yoo dhabe namni fedhe qobbiillee kaafachuu danda'a dhugaadha kana malee yoo jettan xixiqqaa kana malee an xiqqaan fedhu kana yoo jettan qobbii kaafachuu ni dandeessan dhugaa hanga gaafa guddaa argatanitti warroonni qobbii sun qobbiin akka kitaabatti tolchanuma jirti kitaabuma taa gaafsan طيب أما تفسير الجرة كتاب التوحيد التعانى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر للرجال إرتولين أفتار نصيب قونتار ها
aha galu galu jechuun jechuun waan nama aayanni jette namni taajiraa isaanii dalagullee kama ofii nyaata hiyyeessi ammoo waan hiyyeessa ta'eef yoo isaanii dalaguma isaanii nyaata amma manatti galuun sun dubbii kophaati manatti galuun manni kun mana ajnabii yoo ta'e galuun danda'u sun gaa haraam nyaate taajira yoo ta'e kuni usriin ta'ure wanni ijoolleen gartee sitti iyyitee sitti rarraatee nyaattu malee sin jettu ijoolleen hin ballagin suni usriin ta'u lirrijaali nasiibun yoo ballage nyaachuun ni ta'a itti himanii shari'aa barsiisani ballagu ballage bira kute uf danda'ee jira waan inni sii kenne nyaachuu dandeeysa lirrijaali dhiirtoleedhaaf ta'adha nasiibuun qoonni guddaan mimmaa taraka alwaalidaani waan mimmaa taraka jechaan waan lakkisirra alwaalidaani ayyoo abboon waan lakkisanirra mimmaa taraka alwaalidaani abbaan mana yoo ka du'u taate qabeenya dhiise ilmoon dhiiraa qooda qabeenya abbaatirraa ni argatti jechuudha ta'e mimmaa taraka alwaalidaani haadha abbaa jee walaqrabuuna ammallee waan firri dhiisan lirrijaali dhiirtoleedhaaf taadha nasiibun qoonni guddaan mimmaa taraka alwaalidaani waan ayyoo abboon dhiiste biraa duutirraa walaqrabuuna ammas waan firri isaa dhiisanii biraa du'anirraa fira dhaaluun ta'uu fi kadhaaluun hin taane saniitu jira kuni fira dhaaluun danda'amu san jechu walin isaa dubartiifillee taadha dubartii abbaan irraa du'e ka aanan isii irraa du'e ammas nasiibuun qoonni guddaan taadha mimmaa taraka waan dhiisee biraa du'e irraa alwaalidaani ayyoo abboon walaqrabuuna ammallee gartee aanan isiidha jechuu namuu qooda argata zamana bareentumaa zamana jaahilummaa keessatti ummanni arabaa maal dalagaa ture dubartii waa takka ittiin kennan gurbama dhiiraatitu waan abbaan biraa du'e hundaayyuu wali qabata isi waa takka ittiin kennan diinagee abbaa keenyaa fudhattee dhiira biroo nyaachisti itti heerumtee jedhan rakkinni kun ammas numa jira bikka jiru numa jira ni jira qaceello jira qabeenya abbaadhaa ka abbaan irraa du'e ilmaanuma dhiiraan nyaata dubartiin ta heerumte taate tan heerumin taate irraa hongoytu duba sun qabeenya isii nyaachuu jedhama zulmii guddaadha ta heerumte taate tan heerumin taate qabeenya abbaati irraa qooda isii gayusan argachuudha qabdi mimmaa qalla minhu jee waan isarraa xiqqaatirraayis mimmaa qalla waan xiqqaatirraayis minhu horii dhiisan sanirraa aw kasura yookaa waan heddummaatee jedhes minhu jechuu ta'a horii sanirraa horiin du'aan biraa du'e sun xiqqaatee guddatee dhaalmayni barbaachisaadha jechuudha ta'e mimmaa qalla minhu qoonni tahaadha mimmaa qalla waan xiqqaatirraayis minhu horii sanirraa aw kasura yookaa waan heddummaatirraayis horii xiqqaatee guddaatee qoonni tahaadha dhiirtoleedhaa fi dubartootaafis nasiiban mafruudaa nasiiban حظا
qooda haala ta'een wanni jara lameenii kennamu sun cufti isaatu nasiibaa qooda haala ta'een mafruudaa qoodni sun hamma godhamaa akka ta'e isaaniif qoodni sun muqaddara isaaniif hamma godhamaa akka ta'e mafruudaa hamma godhamaa akka ta'e dhiirri hangan argata dubartiin hangan argati jechuudhaan ka gargar baafamee murteeffamee lafa kaa'ame jechuudha namuu argatuu qabaadha rabbiin dubbate huncursaan dubartoota zamana dheeraadha ture addunyaa tana akka malee isii tana qaqqabuun turee jira jechuudha hanga jirtu isii awwaalan takka ga'e wajji qaanya'u irra awwaaluu qabna jedhanii ilmi adeeraa yoo isiidhaaf hin dhalatin nama itti heerumsiisan hin qaban waan ta'eef ofirraa ajjeesan jechuudha uummanni arabaa akkas turan ilmi adeeraa nama biraatitti hin kennan jaahilummaan akkas turte jechuudha kanaaf awwaalan wa'izal maw'uudatu su'ilat intala jirtu osoo isiin gartee haasoyte osoo isiin taphattu biyyee keessa kakkaanii biyyee irra dachaasanii biraa deeman ni gatan ammas intala gataa jedhanii akka xuuxillaa saree ofirraa darban sanitti ofirraa darbanii ofirraa duuti yookaan namni karaa fudhata yoo gartee namni sii fuudhu hin jiraatin zinaa dalaydee nu eeybesitii kanarra ajjeesuu qabna jedhanii ajjeesan طيب haala guddaa itti dalagaa turan bal addunyaan tun wal geessee mari'atte dubartiin maan tun nama namaa miti jechuu irra mari'atan jechuu ilaa haddii san geesse wal gaanii mari'atan nama namaa miti baarlamana ta'an booda akka hundattuu nama jedhanii murteessanii adda ka'an akka hundattuu xabi'aasii akkana ta'e malee wanti namuma jedhanii adda ka'an hangana takka addunyaan kufriidha isaan kana lafa jala dabarsaadhaa turan biyya yoo isiin duute isii gubantu jira waa'ee dutti dalagan kanamatti hin laalle kayoo jaarsi irraa du'e amma achi jaarsi biraa sii fuudhuun hin danda'amne akkasumatti gartee duuti dhiibbaa adda addaatu biyya adda addaa keessatti isii tanarratti argamee ture kana hunda jalaa shari'aan harka baastee ol fuute akka isiin nama taate shari'aan hin shakkitu haqa argachuu akka qabdu namni isii miidhe akka maal qabu kan hunda shari'aan lafa keessa jechuudha garuu warri akiraa tanarraa jaame ummata kufrii kana waan haqa dubartootaa kenneef se'anii hojii alaakamu jiran maaltu haqa guddaa gartee kaafirri gartee waan isaanii kennetti fakkeeyse irratti fudhina lama fuudhuun haraamii kaafirii lafa kaa'e kana sanumatu mirga itti fakkaate jara bikkuma santuu waan jabdu itti fakkaate mirga dubartii eeguu itti fakkaate sun mirga dubartii eeguu miti mirga dubartii halaaku addunyaan dowlaan kufriidhaa lama fuudhuun haraamii kana lafa kaa'uun isiidha dubartii eeguu osoo hin ta'in dubartii kasaarsu akkamitti dubartiitu addunyaa tana irra hedduu moo dhiira yoo jenne dubartii irra hedduu ganda tokko keessa miliyoonni tokko dubartii yoo jiraatte dhiirri miliyoona tokko ta'e yookaan 500,000 ta'e ka jiraatu fa'aan mala haya dubartiin gartee dhiirri miliyoona tokko guute isiin miliyoona 5 yoo taate takka qofa yoo irraa fuudhan miliyoonni 4 guutuu lafatti hafa jechuudha ayyaa akkamaa ta'u kun akkamaa ta'u shari'aan islaama kabajaatti gootee akka hiramtu jechuudha miliyoona 4 san yoo irra hiran takkittiin isiillee ka lafatti namni taate ta hundinuu saba jaarsaa taatu jechuudha dhiirri miliyoona tokko yoo ta'e dubartiin miliyoona 5 yoo taate shanan irraa takka yoo irra qoodan meeqa hafa 4 hafa jechuudha 4 hafa jechuudha sadi yoo irra qoodan yoo takkumaa lafaaf duuba akkanatti dubartii haadha ilmaa haadha intalaa godhuun kuni kabaja shari'aan isii goote malee kabajaa isiin dhowwine
miliyoonni sun dilli sun yoo lafatti hafee zinaa dalage maqaan yaamame ka ilmoon qabne ta'e tuffatamaa gartee ka gaafa manguddoomtellee osoo teessu gartee nyaarri jabaase taate ebaluun majaaniin ka ilmoon qabne xiqqaatti mun xiqqaan xiqqeenya guddaa waan akkana keessa gad ilaalanii kanuma shari'aan isaan kabajuudhaaf lama sadi goote kana faayidaa dhiirirra argaturra faayidaa isaan argatan turre hedduu dhiirri takka irratti illee numa obsuu nima danda'a garuu isaan ka dhiira tokko illee hin arganne akkanumatti obsuu hin danda'an fedhinnaan dubartootaatiif ka dhiiraa adda adda akkuma beekamu jechuun warri kitaabaattis ni katabatan yahudaanis numa beeyti fedhinnaan dubartii akka fedhinnaa dhiiraatirra irra guddaa zaa'id dabalamaa ta'e osuma beekan karaa halaaliitti cufanii gaa isaan karaa haraamii bananiif jechuudha karaa ibiddaa bananiif ni nyaatinuu dhiitii akkamaa taatu طيب kana dubartiin islaamaa hubatuu qabte jechuudha mala yahudaadhaa kana waan isaan jaalatan hin se'in mimmaa qalla minhu aw kasura nasiiban qooda haalateen mafruudaa qoonni sun amma godhamaa ka ta'e jechuudha yuusiikum allaahu subhaanahu wa ta'aalaa allaan isinii dhaama في أولادكم في ميراث أولادكم طيب وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وإذا يروا حضر رفع القسمة بك قوداس يروا رفع ummata gartee miiraasa adda hiratu jiru kadhaalmaya adda hiratu jiru san miskiinni bika adda addaati jidaara jala jiru as laalee kajeelee yoo achi dhufe hoo وإذا يروا حضر رفه القسمة بك قوداسا أولو القربى سايبان أنا نمتجدو يجو أنا أمو أنا دالون دندني أنا أتشي فقوتي أنا أتشي فقوتي طيب واليتامى أما اللي يتامى يورفته والمساكين هي يجين أددا يورفان بك واقودا تنمو خجيلي هنونجسنا جرتنا فرزقوهم وما يتدربا يا ربين فرزقوهم جتان ثاني كنا منه هوري كان الرا كنا في هوري قودا تكن الرا وما أرجوما يا ربين osoo iji namaa si jala laaltu nyaatteen fixatin jechuudha bar nama akka saritti nama kajeellatu jiru osoo agartu duratti nyaattee fixattee budaadhaan siseenin gariin nama hafaa jechuudha waquulu اللهم رب العالمين
مصدق يا ربي الحجز آمين إياك عم قلب ربنا واخير إيمانك يسوع ربنا واخير أجازي ربي ميتين يا صحاباس أجازي ربي يا صحاباس ورا أجازي أجوز ربي حاباس ولما ربنا الرحياس قالوا تلو ربنا وافا طيب أريد كوني أريد يتامى بدل أن كم تجرى كان يقول ورما مسكين يتامى أنا نمشافا كم تجرى abbaan gandaa yeroo du'e jaroonni amma dubbatame kun hundinuu nu hirata horii yataamaadhaa kophaatti achi baafamaa fi horii sanirraa horii dhaalaa sanirraa yataamaan kophaa qabdi ka isiisan hin tuytu jechuudha asumatti dhaabna qaamani sheera walii godha walii dabarsa isinirra jira sheera walii godhuun isinirra jira شعر ولا يقولون سن رجال جماعات أجلسني بكي دبرتي تنجبدو بكي منكرات تنجبدو السلام عليكم.